السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوم 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 بوم. أكمل جرتن نجني خيسم بدأنا خنياتن لا اسم جدا. أبلية مسلمة خن كريستانا واقفة. أكسم السبان أورمو ثاني سبب رات ثاني ما تي تنجرت كرتن. أنتي خيسانو سلامني خن أنراو برك اسم برا جو اسم إنجا. Ega akkuma beeksisa isinii maxxansinetti sagantaa haadha manaatii fi abbaa manaatti qabannee kan dhufne. Ega sagantaa haadha manaatii fi abbaa manaa irraan tanaa adda kan godhu haadha manaa fi abbaa manaa yuutuubaa dhuunfatanii jiran yeroo ammaan tanatti marruu show yookiin safwaanii fi ayyaan jaamanii hundi keessan ni beektan jeetiin adda addaa. So sagantaan teenya bifa bareedduu taateen akka xumuramtu abdiin qabaa hundi keessanuu hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan gara keessummaa keenyattiin isin dabarsaa. Mee dura irratti yeroo teessan aarsaa gootanii sagantaa kanarratti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa baga nagaan dhuftan ayyaaniif safwaan. Atilleen galatoomi asirratti gaa YouTube channel update show irratti nu afeertee gartee har'a keessummaa keenya godhuu keetiini hedduu galatoomi siin jennaantis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota update show. Gamanumaan gara sagantatti seenuu keenyaan duratti gaafilee takka takka mee Gafin durada of ibsaadha jetti dura safwaantu eegalaa mee safwaan eenyu eessatti dhalatee bakka jiraattu gaa namni beekaa ta'us garuu namni tokkos hasin beekne yoo kan jiraatu ta'e akka ofiistu barbaanne mee safwaan of ibsu eenyu akka taate. Eegaan Safwaan Muhammad Aminin jaama akkasumatti abbaa chaayinaa lamarruu shooyitii kana beektan na beektan kan nan beekne asumaan na baraadha. Anga iddoo dhaloota kiyyaa akkasitti illee beeku ammoo bikkiniinti bare bikkiniinti guddadhee magaalaa Malkaa Jabduuti Dirreedhaa qabalee duwwaa takkaa jechuudha amma tayaamamtu Malkaa Jabduu achumatti hin beekamaa ammas jiraatuma naannoo saniiti. Ulfaatu galatoon mee ayyaanoo eenyu ayyaan eessa dhalattee ammaafoo eessa jiraatti? Ega maqaan kiyya Ayyaan Muhammad Yusufin Jaama iddoon dhaloota kiyya magaalaa Kombolchaa magaalaa Malkaa Raafuutti iddoon itti guddadhe immoo Jabuuti obboleettiin tiyya xiqqeenyaan na fudhattee na guddiftee ammaaf ammoo bakki inni jiraadhu Dirreedhaadha. Mee galatoomii safwaan mee atii fi ayyaan akkamitti wal baruu dandeessame yeroo jalqabaa? Eegaa naa fi ayyaan akkaataan itti wal barre akkuma gaa namni kaan itti wal baruu guyyaan an ayyaanii wal bare san iddoo mucaa isuma kiyyaa tokko jira bikka ayyaan faan jiranii deemu jira. Guyyaa sanis keessummaa taanee nama bira turre nuti kasitti mucaan wajji deemnu malee naan jee gandii sanillee dhiisi boo gurbaanaa taa'atummaan deem jaaniin akkasitti wajjuma mee obboomanni naa qaba hin deemtu naan jee mee jalumaan deemaa hojeetii ka'ee jala deeme akkasitti gisee oofaa nageesse bikka ayyaanfaan jiran sani san dura guyyaa takka akka nasiibaatti wal agarree turre garuu ammoo akkasitti waan walitti naqannee ture akkasi guyyaa kam ganda san deene Samboda bikasani wala garre achitti wal barre jechuudha nama bira deene jechuudha. Ayyaan mee atii fi safwaan eenyutu dura bilbileef yookiin immoo bilbila jijjiireef? Guyyaa wala garrisan mana sanirraa dhuga ceelchuudhaaf nu wajji deemaa turani. Inni gaafa saniif barnoota UN'tu barsiisa. Anillee akkaan baradhu barattu malee jaanii akka na barsiisaniif uummanni UN kun wanna naaf godhe inni waan baratuuf jecha ichi barataa jennaan ichumatti bakka anis barnoota saniin seenuu fada maal jennee telefoona wal jijjiirre guyyuma san. Sababa barnootaatiin wal seenne jechuudha. Okay. Galatoma mee Samboodoo hangam turtaniiti karaa gaa'elaa yookiin immoo gara wal fuudhinsitti dabartan?
hangam tuttanii wal fuutan? ati gaafni san bara 2012 toora baatii jahaffaa shanaffaa toora kana garuu eegasi bultii jaaruun keenyaan turre baatuma shammoo baatii afur akkana naafi ayyaan wal barreen turre anis duraanuu kophaa ta'eetiin jira nama gartee achiifachina qabu warra keenya hisaabee akkasitti ayyaan argannaan dafeetumaan qacam godhe yoo shabakaan. Galatum. Mee gaafiin takka hawaasa edurraa qabu jirte saafuu warreen akka keenya singilee kanatti dhagahamee jira. Akkamitti aruuza lammaffaa nurra godhatanii jarri hodii inti tokkoffaa godhannee jaanii uummanni hedduun lolu jiranii. Akkami mee aruuzni lammaffaa kun maal irratti hundaa'e yookiin akkami godhamuu dandeenya? Laal aruuza gana lammaffaan kun caluma jeeti akkanuma yerumaa fi aruuzni kasandaran godhamee jira amma san gana gaduun dhiifamne karaa keessan as deemaa jira sadaffaa maanurra godhattan gana jechuute isan Kalama fasan inta. Sabiro tu jira apa? Kalama fasan inta ne nanjani gandi undi ado gandi sani wanita kanjir kami tajani sadafan godame tomorame jira editing ile tomorame jira gana sadafa manura godatan jechute isani akkasiti beita aruzni khun wanni irratti hundawe godame duran durse naafi ayyaan gaafa wal fuunu maatii keenya bira hin turre akkasumatti gaafa wal fuunu nama gartee aruuza sanillee godhachuu danda'u miti wanni waliin nu fide ijoollummaadhaan jaalalaa wal jaalannee aruuzaa fi kana waan itti godhannu hin qabnu yooni godhannaa jenne beeytee dhugaa himuudha akkasitti aruuza san godhannee isiilleen akkasitti aanaa waan san hin qabne waan takka hin qabne jaarsanaa taataa akkanattu waliif taana jettee akkasitti wal fuune arraan tana ammoo rabbii wees nu kannee nutis as geenyee jirra kanumaafu isiinis biyyaan baarraa gisee dhufte waan hin gammachiisuun takkaan dhabe akkasin namni hedduun dubartiin aruuza jaalattiin dhagee akkasittiin aruuza godheefi ammaas ganaadha aruuzni akkuma itti fufetti jira sadaffaarra jirra ammaas ganda isaaniittis aruuzni qophaa'ee jira jaanii Gana ila turbaan akkasi warra gartee odoo nuti wanta jeen jiru kana ganaadhaan tifaanu itti dhaabne asumaan mee ayyaan walitti dhufeenya keessatti guyyaan ati akkaan gammadde guyyaa kun ayyaan walitti dhufeenya gaa'ila jaaru walumaa galatti walitti dhufeenya keessatti guyyaan akkaan gammadde guyyaan hin daganne jechuudha. Guyyaan akkaan gammade guyyaan Yamanirraa dura abbaa manaa xiyyaar jechuudha gara biyyaa dhufee boodetti gizeen isaa argu. Yamanirraa dhuftee abbaa manaa kee fayyaan waa'umaan akkatti isaa warkuun seene egaa gizeen achi deemuu if dura xiyya gizee yaadu jechuudha. Guyaan isaa arginu. Okay, Safwan gaafiin akkana jetti. Ela. Safwan na dhageessa. Ela. Esote. Ayyaan. Oh. Isinin dhagaa. Ayyaa. Nama bilbila. Guyyaan akkaan gammade guyyaan Yamanirraa karaa biyyaa dhufee isa argee jechuudha. Guyyaa san akkaan gammadde jirute FSC fi inni walitti dhuftanii. Mee Safwan gaafiinsii fi akkamitti siiti ayyaa walii galtanii gama YouTube yookiin immoo maqaa Marruu Showjoo maalirra baafamuu danda'e walii galteen teessanoo YouTube gama YouTube maaliif akkamitti dhufuu dandeessan waa'ee sana lafa Egaa gama YouTube kana akkaataa itti dhufne naaf ayyaanii duraan fedhii takkaan qabaachuu ture fedhii na keessa jiraachuu ture akkasitti magaaluma teenya keessatti biyyatti hawwisoo keessaan jira hawwisoo gumii sabaa jetti mokkana yeroo dheeraadha gaa'e amma namni hawwisoo san keessa ture keessa namni as bahee mul'ate
YouTube fi TikTok illee haa ta'u rammee malkaatii wajji jiraachuu turre isa qofa akkasiitii hawwisoo sanirraa hin ka'ee karaa nin sodaadha ture hawwisoo san hojjechuun hin fedha garuu keeysaan jira wallisuufaan fedha nin sodaadha nin qaanfadhaan ture akkasitti warri keenyaas fedhii kanan qabu ka'ee gaafa kaan biyyaa hin bee Yaman eegaan dhaqe booda Yamanitti jechuu akkasumattiin hawwisoo biraa keessa seenee jechuu hawwisoo tokkummaa qeeroo Oromiyaa jettu keessa seenee achirratti wallisuun ture hedduu wallisuu ture wallee warraaqsaa kana fa'aa wallisuu ture warri keenyaas hin jaalatu wallee kana ayyaanis akkasumatti hin jaalattu ture wallee tana dhiistu malee jaaniin na dararuu turan akkasitti wallee tana gaafaan dhaabu jechuu ayyaan ammoo YouTube'n eegalamee jira Yaman keessatti YouTube'n eegalaa diraamaa na hojjetalee daajeeni yoo wallee dhiistaniin dalagaan jette akkasii wallee san dhiisee isii leenjisuu eegale mee akka nama gaddeejii mee akka nama hofleejii akka nama gammadeejii akkana jee bakka leenjisaa ture diraamaa irratti akkasii ayyaan gizee laalu perfect taane nutummaanu duraanuu mana keessatti bashannansiisa akkasii karaa hawaasaa kana YouTube banannee as baane jechuudha duraanuu artii keessa turte yeroo dheeraadhaafin ture artii keessa gaa waa'ee diraamaa kana maa miti malee wallisuu waaniin ture jecha waa'ee artii kana jaalachuun ture biyyattiis gaafaan ture keessaan ture biyyarraa eegaan deemees Yamani dheenaa keessumatti jigeewu akkasitti YouTube yeroo ammaa dhuunfattanii jirtanii jechuun waaw hedduu namatti tola galatoomii meessa fu'aan viidiyoolee hanqaarraa gadhiiftan keessatti koomantiileen badduun isin mudatanii jirti hanqaama. Wallaahi dhugaadhaa koomentiin hedduu jira tanamaa gaddisiistus garuu harki irra caalaan gartee nama si deeggaru nama gartee hamilee si godhu warri gartee hamilee si dhee ati waan kana jala akka haftu si godhus hedduu jira ture sanunda injifannee har'aan tana as geenye egaa. Okay, ayyaan mee Safwaan irraa waan lama waan akkaan si aarsuu fi waan lama waan Safwaan irraa akkaan si tolu nuuf himi. Wanni lama wanni akkaan na aarsu wanni na aarsu isarraan jiru wanni isarraan natti tolu immoo jaalalaa fi kabajaa inni naa qabu. Akka deebii ammas daran kabajaa warra keenyaaf qabu. Okay, Safwaan taranteetii mee ayyaan irraa waan takka waan akkaan si aarsuu fi waan lama waan ishirraa hedduu si tolu nuuf himi. Anggawan irraa na aarsu ayyaanga ammaanis akkuma gartee sirreessituu waan sanii wanni ayyaan irraa na aarsu bakka gizee bikka takka kaanee deemnu wooma dhalaan hundi qabdu ni beeyta dafanii manarraa gadi hin ba'an sanuma sanuma gamanuma salaanuu sirreessituu isiiniisi gammas dubartii hundaa qaba wanni ayyaan irraa natti tolu ammoo yeroo ammaan tanaa keessatti gartee dubartii akka ayyaan argachuun hedduu wallaahi hedduu gartee dubartiin dinqisiifadhu nama dadhaben jenne odoo YouTube'n eegaliin durattis gartee abbaa manaasii kana hojjettee cinaa dhaabbattee ol kaastee mul'isuuf dubartii tattaafattu YouTube eegaan eegalees gaaysinuu harku jirtanii social media irratti ana khaysii gartee amiletti godhee eegalchiise biraa kuttee sandaran cimtee YouTube kana akka arraas geenyu goote dubartii cimtuu waan taate jecha kanaan irraa dinqisiifadha. Waan ajaa'ibaati. Ulfaat mee ayyaan guyyaanati prank nama gootee eefa prank gootee booda osoon godhuu baaddeettee sheenoyti prankiin sun akkasii ni jira si mudate. Prankiin ni jira akkasiisan. Prankiin akkam ture? Prankiin san idaa seenuu deema moo soomana hin beekneeti torma kana. Soomana laa idaa seenuu deema dhuma idaa irratti
kushiinaan dhiqu jira jechuudha. Gidaara isaa gidaarri biyya Arabaa gaa marmara waan ta'eef takki immoo shaklaa waan ta'eef gizee keessatti hojjette zeenni isaa gidaara waan qaqqabatuuf gidaara saniin sulluma kaayyadhee dhiqu jira. Safwaan hin jiru alaa dhufee soomana subii karaa dalagaa deeme jechuudha. Azaana subii dura ani osoo gidaara san dhiqu jiru piraankii takkaan irratti hojjechuu barbaade. Isarratti piraankiin san sullumarra waan hin jiruuf jecha viintoo biteetiin fooxaa adii hidhadhee inni amma rafee jira. Akkuma dhufeen hiraata nyaatee firraa rafee ani pirankii waan irratti dalaguuf yaadee jiruuf jecha mataa kiyya hidhadheetiin fooxaa adii uffadhee sulluma rabbee osoo gidaara dhiqu jiru ilaa inni hanqarafu eegee sulluma kana gig godhee eeyyisiisee akka inni dhagil rifatee lafaa fiiguuf jechuu gig godheetiin eeyyisiisee biintoo lafa naqee matarrattiif naqee sulluma gib lafa godhe akka inni rifatee lafaa fiiguuf. Akkasitti gaa gizeenni waa jee lafaa fiigu aan lafaan ciisu jira. Warri na gargaaru jirullee mana keessa seenanii jiranii afnaan bichaan na cinaa dhaabbachuu jira jechuudha. Hoggaa lafarraa fiigaa dhufu aan lafaan ciisu jira. Allaa jee hoggaa lafaan hafuudhu inni viintoo matarra nagayyaa jiru tana gaa rifatee waan jiruuf ni huna garree tara booddii rifatee isaa gizeen argeanii ni kofle gizeen koflu chumatti bakkumarraa na fuudhe sanii dib godhee na darbe. Akkasitti guyyaa sadii guutuu Sabbooto. anillee itti rifadheeni sossobee na dhaga'uu didee guyyaa sadii guutuu qoonqoo manaa nyaanne na aaree waan takka nan dubbisuu bakka viidiyoo sanis gadi lakkifamne Ogusuma telefoona fuudhee keessaa dileet godhe inni maaliif akka malee rifate ammas paakkaawutii fi qumxaa bichaan jira. Viidiyoo sanis dileet godhe. Viidiyoo san gadi dileet na jalaa godhe wallahi viidiyoo san miliyoona laalama ture dileet godhe qabee aara sanii wajji. Safwaan maaliif dileet godhe? Dhugaa pirankii yeroo duraatiif na gaddisiiste maaliif ni beekta qalbuma xiyyaatu gizeen alarraa dhufee mana seenuu isiin sun lamarra baatee waan dhiqu jirtu san arkeetiin qalbii xiyyatti jee awwa mucaan tun asumarraa kuftee ittiin hima jeetiin qalbitti dhiisi jee ifumaan if eegaa jeetumaan biraa ol seenee rafee sammuu xiyya keessatti waan itti katabee rafee jecha gizeen wanni san garagalee bakka akkasumatti lafa kuftee waa taate jeetiin takkaa isiidha takkaa mucootii irra kufe jeetiin baaragaaniin iyyaaqee fiigaa dhufee gizeen akkasii isii lafa ol fuudhee dhiigaa wanta kana kaameeraa hin arkuwani isii dhiiga viintoo firanne kana viintoodhaan addan baasuu rifaatuuna jirtu keessaa hirriibaan keessanirraan gizeen isii ol fuudhee akkanatti way jee booyittiin jira akkasii isii ol qabee wanta joo kofalte achumattiin aaree dhiisee deemee rifaatuu guyyaa sadima guyyaa afur bikkaan dalagaa kaniin dhaquunda onneen akkana dubnayatti arabni kun na boodaa dhufanii maal ta'e akkasitti namaan himee fi jiraatti himee na boodaa fa'a arabni kun gizee namni rifate huddu boodaa dhufanii waa godhanii beeyte bishaan faanaan naqan dhufanii rifaatuun san akkas keessaa baatu jedhanii hedduu piraankii hedduu hamtuu turte piraankiin sannaaf. Amma viidiyoo san arguu dandeenyu? Oo viidiyoo san oggasiin diilleet godhe wallaahi isaan kuchiisoo san aaraa wajjin. Amma sanirraan huccuu akkumaan hirriiba rafettiin jira hedduu namatti hin toltu ati. Wallahi waan ajaa'ibu guddoo ajaa'ibaati. Okay, galatoomaadha. Mee ayyaan jaalala Safwaaniin qabamuu yookiin jaalala isaatiin kufuu akkamiin beekuu dandeenya gaafsan ayyaan? Gaafa kam? jaalala ayyaani jaalala Safwaaniin qabamuu kan ka'e akkamitti firra beekte? Yoom gaafa ol fuulu waan ta'a. Gaafa jalqabaa yaa gaafa jalqabaa akkamittiin biyaasa miimoorii amma kudhan duubaan nu deebiste maaliif
footoo takkaa jira tanaafi inni wajji kaane jechuudhaaf irra caalaa gaa footoo saniitu hedduu walitti wal nu jaalachise naafisa footoon sanillee ilaamaan jirti bakka rifeensa kiyya qullaadha achirratti footuma san ilaala gantaa'ee fi ammaasis gizeen laaluu wannoon isaa adeemsiisaa kabajaan isaa maaliif ani isa duraas waaliin hin jaalataniif jecha bakka hedduu natti tolaa dhufe sumarratti hin qaba. Footuma sanirra ooltaa jechuudha. Footuma san ilaala. Galata. Mee Safwaan abbaan manaa tokko dubartiidhaaf yookiin haadha manaatiif jaalala kennuu akkamitti danda'a? Akka abbaa manaa tokkotti. Jaalalti tun duraan dursee beeyta waliif beekuudha beeyte wal beekanii waliif beekuudha gartee abbaan manaa tokko jaalala haadha mana isaatiif kennu jechuun waan gartee isiin dhiyeessiteef kabajaan inninis isii kabajee yoo deeman hatta yoo jaalaltinne hin jiraanne namni ni beeyta bultiin tun akkatti nama dhufti akka amma beenu yeroo amma jirru kana keessatti dirqama namni wal laallatee wal jaalatee hojii jiraatee wal fuudha duraan ammoo akkanumatti wal fuudhan amma biyyoota arabaa keessa biyyoota nuti turre Yemen keessatti namni wal jaalatee wal fuudhu guyyaa keessa walitti dhufanii wal fuudhanii garuu ammoo guyyaa keessa jaalalti san dhufaa deemti nama wal hin beekne waliif fidanii walii taanee jaanii adda deemanii akkasitti guyyaa keessa jaalalti abuuramti teenya ammoo wal beekneeti adeemsallee wal laallee dubartii akkamii dhiiraa akkamii jaanii wal fuudhanii kanaafuu yoo akkasiillee taate yoo haadha mana keetii kabajjee mana keessatti jaalalaa ida'ama fedhii isii guutaaf yoo deemte isiinis fedhii teessii guutaa wal kabajaa yoo deemtanii jaalalti dabalamtee deemtiin jaa akkana. Ulfaat mee Safwaan gaafiinsii fi gaafa ayyaan ulfa turte sanitti afnaan gaafa garaa qabatti turte sanitti sincinqine yookiin sin dararre waan akkanaa fi waan akkanaan fedhu akkamitti dabarsite yeroo sammee? Safwaan ayyaana amala sirraa beeytaa gizee ulfa garaa qabdu wanni irra guddaa isii feessu ani isii bira jiraachuu qofa beeyte. Akkanan biraadha dalagaa yoon deeme haatiyaana yoon gadiin baajee namni dhufee haajaaf na barbaadee wajji gabbee eessatti deemte bakka isiin wanni isii hedduu haatiyaana godhu an biraa deemuudha beeyta. Irra guddaan bira jiraachuu waan feetu jecha saniini xiqqoo na dararte gadi hin bahin mana taa'ee akkana na bira taa'e kana ture beeyte saniin hedduu na dararte. Ulfaat mee ayyaan carraan siifannamee Safwaan yeroo amma jirtu kanatti gaafii barbaaddi gaafadhu jaamtee carraa siifannine maal gaafachuu barbaaddamee hawaasa duratti gaafii takka barbaaddi? Gaafii akkama. Gaafii barbaadde gaafadhu jaamtee carraan siifanname. So gaafii feete hawaasa duratti gaafadhu jaattee gaafadhuuf carraan siifanname maal gaafachuu feete Safwaan? Wanni inni gaafachuu fedhu ilmaan keetiif booda kaayoo akkamii qabdaa fi ilmootee akkamii guddisuu barbaaddaa kana. Safwaan gaafii siif gaafatamtee deebisuufii qabda. Yoo deebisaan isanumarra. Kaasii deebisa. Deebisaa Safwaanidha. Gaafii bareedduudha waan biraatiin shakkee ture yoo fuulduraaf narra fuutaa banaan hin jiru. Fuudhaan shakkwani maaliif? Yeroo hunda gaafii yoo tanuma taate namni maal biraa bare? Eegas gaafii sannaan gaafatiin bravo eessi. Waliin hin gaafisa sin gaafatiniif yeroo hunda narra fuutaa yoo taate. Akkasii beeyta.
Shakkiin guutamte jechuudha akkasitti. Kanaafuu gaafii bareedduu na gaafattee ilmaan keetiif kaayyoo akkam qabdaa fuulduraa fi dhugatti ilmaan kiyya akka galma ga'anii baratanii ifis jijjiiranii saba isaanii jijjiiranii biyya kanaas jijjiiranii bikka guddaan qabaa fi keessaafuu dhugatti ilmootiyyaa gudeeda kiyyaaf safaataa hin beeku nama dhagaallee cabsee guddisatu ilmootiyyaa sadarkaan jiru irratti jechuudha fitti hin qaanfanne ilmoo fiitiif gartee bikka guddaan qabaa keessaafuu amma gaafnaaniin qabaa qarayyoo ijaati gaa'ii dhabuu sii hin danda'u fedhii isii hunda guutee fi guddisuun barbaada waan gaariin qabaaf kaayyoo ilmaan kiyyaaf jechuudha sadarkaa gartee namni har'aan tana irra jiru namni gurguddaan kana akka cimanii geeniin godha insha Allah biiznillah yoo rabbiin achi naaf maashaallah abbaa gaarii akkanaa qabaachuun ishiidha carraa qabdi galatoom ayyaan amala keetii fi kasafwaan maaltu wal fakkeessame amala keessan keessaa wanni isin wal fakkeessu ni jira amala keenya keessaa wanni wal fakkeessu maali araaraan qabu araaraan qabnu saa dhugaa isaati araaraan qabnu waan takka hin qabnu jechuudha araaraa waan takka suusii waan takka lachuu ta'e alhamdulillah isin lamaanuu araaraa waan takka hin qabnu waan takka normaal duwine yeroo magartee namni nuu feere bashannanuma yeroo saniif ni duwina malee waan araaraa jaamee gartee akkasitti yeroo kannanii fi wanta jaan isiinis takka hin qabdu anis takka hin qabu wal fakkeessa be galato safwaan maqaa hanke haqqoosaa kan namni yoo ni singe ni qabda maqaa akkasii yoo qabda wallahi ajaa'iba qoosaa kana namni hedduu naan wantan jiru namni hedduu akkasitti qoosaa gaafa ijoollee haa ta'u isinis tasirraa qonni dhabamaati ni bareeda geessa gabbaatan eegabbaan qotaan waasaa afnaan afnaan tiyyee giga afnaan tiyyee girraa muratini waan morma yaa bibi ni jirtaami agarraa eegallaa gaafii tanee eegali gaafiin irratti dhaabnee safwaan maqaa hanke haqqoosaa gaafa ijoollee isaa ta'u yoo ni fi namni itti jaame aarsu hin jaalanne ni qabda maqaa wallaan dhugaa beeyta maqaa qoosaa kana hedduun qabu hedduullee naaf hin baasne ammaas deebiiti maqaa qoosaa saahibni kiyya tokko maal naan jechuu ture shaaruu naan jaa shaarukaan oduma naan jiru deebi'e maaruu naan jee beeyte YouTube chaayinaala marruu kanaa wanni irra dhufeewu YouTube chaayinaala marruu kanaa wanni irra dhufee mucaan san maaruu naan jechuu ture oguta ka maaru shacab oguta ka maal jeen naabaasa asuma jira saahiba kiyya akkasitti gaafa YouTube banamu maaru makanaan godhe arri tokko akkasitti boneyya mucaa amma saahiba kiyya kana kaniin dheengadda guyyaan 100 qaba jallee maaru kana odoo raa tokko tijaanee jabeessinee marruu goonee onaan jee maanaa marruutiin barbaadaan jeeni maanaa marruu naayime marruu jechuun waan nama hundaa jechuudha yaanni naaf ta'e akkasiin marruu shawuu baasnee jechuudha hedduullee na aarsu baatu jecha kana naan jechaa turan. Wow, galata. Le ayyaan abbaa manaa itti waan yeroo hedduu maqaa ilmaan jechuudha. ana banta hobbiin maali jaari? hobbii waaw ajaa'ibaadha. Tole gaafiin akkana jetti ayyaan gaafiin sumaaf malee osoo ni fi jaalalti ati safwaan jaalattu bifa qabaattee beeyladaa fakkaattee beeyladaan beeytaami horii harree kana beeyladaa fakkaattee beeyladaa keessaa
maal fakkaatti ture jetti gaarii. beeyladaa keessaa maal fakkaatti yaa rabbi yaa Allah. Jaalalti beeyladaa fakkaattu waan jirtu. Osoo nifi fakkaatte. Jechuun bineensotuma keessaa waan fedhe fayyadamuu danda'amu. No, beeylada qofa beeyladaa jedhama. Gaala. Gaala. Haala guddaa waan ta'e jaa. Safwaan gaafii fi akkana jedhu jaalalti ati ayyaan jaalattu osoo fi qaama qabaattee bineensa taate bineensa akkam taatetti jettu. Qaama qabaattee bineensa bineensa fakkaatte yookiin bifa qabaattee bineensa fakkaatte bineensa kam fakkaatti ture jaalalti ati ayyaan qabu. Egaa silattuu dirqama gaafiin bineensa maqaa himuudhaanii maaliin filattanii beektaa bineensa keessaa wanni yeroo hunda soorachuu fedhu soorataanis halluuna odoo halluuna taateen jaa. Maaliif waaniin jaaladhu jecha halluuna nyaachuu saniifuu naaf halluuna. Wow. Okay. Ulfaan ayyaan gaafiin akkana jedhu osoo fi biyyi namaa tun bikka duwwaa yookiin daashiidhaa beekee biyyaa hin bahu. Biitii namaa keessattuu osoo ilmaan Oromoo akkana darartisee biyyaan bahu. Safwaan osoo fi waan sadan kana keessaa tokko ta'e hidhamte Safwaan maaltu si waliin deeme yookiin waan sadan kana keessaa waan kamtu Safwaan waliin deeme tokko wallisaa ta'uu lama abbaa qabeenyaa ta'uu sadii dallaala yookiin daldala ta'uu maaltu si waliin deeme sadan kana keessaa. Wallisaas wallisee harkeetiin jira. Na waliin hin deemu. Dallaalaas amala dallaalaa san hin qabu haanii itti saamuu fi nama shawwadee manni kun bareedaadha kalee jaaramee kaltiiqireessa. Odoon abbaa qabeenyaa ta'e xiqqoo gisee fiilmii diraamaa daddalaguu ati abbaa qabeenyaa irraa hin deemtaa yoo san ta'e natti tola na fakkaata. Ati abbaa qabeenyaa sirraa deema suuboo nama qaama qabuu fi akkas abbaa qabeenyaa sirraa deemaati. Okay, galatoon mee ayyaan dandeettii ati qabdu keessaa mee dandeettii ati qabdu keessaa lama nuuf himu fakkeenyaaf dandeettii kan ta'e keessaa sooshaal miidiyaa irratti hin bahin. Sooshaal miidiyaa irratti hin bahimu. Sooshaal miidiyaa irratti hin bahimu. Yaa. Dandeettiin ani qabu takka nama kabaju. Dandeettii haa. Egaa kabajaanis dandeettiidha. Waan ati dandeessu hojjechuu dandeessu. Waan hojjechuu moo hojii moo? Waan dandeessu takka waan ati ittiif dinqisiifattu jiraami. Waan sooshaal miidiyaa irratti hin bahin. Waan inni sooshaal miidiyaa irratti hin baasin ni jira. Hin jiru. Sila anaatu sirraa hima garuu si gaafatan. Naa sirraa hima jee bakka ani narraa himu. Sila si gaafatan malee anaatu irraa hima. Dandeettii abbaanii fi narkuun si'a. Ani akkana yoo jee faarse jaama. Mee himi okay Safwaan irraa himuu yoo dandeessu. Maal koko? Dandeettii ayyaantaniin sooshaal miidiyaa irratti hin bahintaniin arkee sa'a 24 ilmoo isii bareechitee as baasuu dandeettii qabdi. Waan san anuu gaafaan biyyee manirraa deeme odoo dhalaa akkasii dubartii akkasii ta'uu baatte afnaan bira dhiiseen deemu ture. Sa'aatti ammatti istaayila kanatti rifeensa tolchitee fi ammas toora zaajaa booda istaayila biraatti tolchitee fi halkan gizee raftu tolchitee fi dandeettii addaati isaanii kanii irraa jaaladhu anillee isin garuu himachuu hin dandeenye.
dandeettii biraati Galata. Okay, ulfaat. Safwaan yeroo hedduu mee bultii namaadhaa tan maaltu wallahi bultii namaa tana yeroo hedduu wanni kun waan gaa nutis nurra dhufee namoota ati gartee hiriyyaa jettee jabeessitu namoota bultii namaa kana gartee bultiin tee yoo oowwituu bareedduu taate akka bultii isaa ta'uudhaaf namoota sidiigu jira hiriyyaa filachuun bultii ni diidi hiriyyaa gartee badaa qabaachuun bultii ni diidi kanaafuu bultii keessatti abbootiin galtee warra keessaafuu jaartii teessan hiriyyaa isiin gartee hungaari isiin jettu filachuu annaaf waan fatanaa kanarra dabreecha nama hiriyyaa kun hin taane naan jaan anammoo hiriyyaa kiyya muru jee wajji deemu qabultii keenya keessatti yeroo hedduu gufuu ta'uun harkaa kanaafuu yeroo takka takka hiriyyaa haati manaa keetii sii filtuus qabaachuun firraa laaluun bareedaadhaan jaa hiriyyaa cimaa ammaas deebii bultii keessatti haadha manaa keetii jechootaan gartee arrabaan gartee waan jettuuni bultii diigaa lamaan kana yoo firraa eegdan hedduu dhagaayonni lamaan kun waan jajjabaa yoo firraa eegdanii hedduu bultiin ni jabaattiin diigamtu jeetii yaada. Okay, mee Safwaan osoo fi guyyaa takkaaf bulchaa Yemen si godhanii wanni dura Yemen keessatti gootu maali? Bulchaa Yemen. Kabiyyaatuun jannata Yemen siiti. Bulchaa Yemen yoo na godhan guyyaa takkaaf wanni inni Yemen keessa godhu biyya san keessatti hawaasni guutuu meeshaa fe'atee deema meeshaa saniin irraa walaba godha maaliif biitii meeshaa namuu fannifatee deemu wantaaf gartee wal miidhuudhaaf yookaan adagaadhaaf hedduu laaftuudha kanaafuu biyya san warruma tokkootu matarayyees guddoo kana manarra makiinarra fe'atee deemaani waan sansan odoo hin jiraanne sansan fa'aan bisuun hin barbaada sila. Ulfaat galatoom gaafiin akkana jetti gaafii dhagaa furuu jedhu waadha. Okay, ayyaan gaafiin sii fi Safwaan kiyya hedduun si jaalladha garuu jecha bikka duwwaa jiru yoo nifi naan jette hedduun sitti aanaa jetti gaafii. Ayyaan Langille. Safwaan kiyya hedduun si jaalladha garuu yoo nifi bakka duwwaa naan jettee sitti aanaa. Bakka duwwaan san deebisaarra deebisa Safwaan kiyya hedduun si jaalladha garuu jecha akkanaa yoo naan jette hedduun sitti aanaa bakki duwwaan san bakka deebisaa jecha san itti guutu jechuudha. Anatti guuta. Daashmulaa jedhama bakka duwwaa san. Safwaan kiyya hedduun si jaalladha garuu yoo sin jaalladhu naan jetteen sitti aanaa. Gaarii garuu amala kan kee bikka duwwaa san filaanaaf sirreeffattee hedduun si jaalladha. Naaf hin beeka ayyaan hedduun si jaalladha garuu amala kan kee bikka duwwaa san. Bikki duwwaa ayyaan sirreeffachuu qabdu antaniin yeroo hedduutti maddatan maar reefu siin jeesani waan daftee manaa gabboo gartee yeroo bikka takka deeman sanuma amala biraa gartee amala akkasitti bada ayyaan sirreeffachuu qabdu haniin qabuun qabu dhugaa. Ulfaat ammas Safwaan gaafii sii fi akkana jetti ayyaan ati silaa bikka duwwaa qabaatte mootummaa Oromiyaa ni taata turte jette yaadii. Ayyaan odoo gartee yuunivarsiitii seentee barnoota barattee dubartii ciccimtuu akkanaa tana onnoo sooshaal miidiyaa irrattuu ni agartani odoo arraan tana maastireet akka digirii qabaattee ayyaan
Oromiyaa bira hottee biyya tana akka bulchitu abdii guddaan irraa qaba. Silaasani maastireet yookaan digirii odoo qabaatte ayyaan. Cimina isii amma sooshaal miidiyaatti hojjettu kanaan odoo gartee san qabaattee biyyaaf irra hojjette. Kanaan jaa maastireetii fi digirii odoo qabaatte bulchaa ni taati bulchaa biyyaa. Ayyaan gaafii fi waan asirratti na diktaatuwaa qabaatee itti gaafatamaa qeerroo Oromiyaa bitaara ture. Sila. Sila maal qabaatee gaa. Qawweedha. Qawwee miti lakkee. Silaa hayyama harkate. Silaa hayyama harkate. Waaw hayyamumaa isa barbaachisaa jechuudha. Itti gaafatamaa qeerroo ta'u. Wanni isaa hunduu. Waaw galatoomna. Okay gaafii xumurarra geenyee jirraa gaafii kana yeroo gaafadhee maqaa yaamtanii fi abaluu Safwaan yookiin ayyaan jettanii deebisan. Okay eenyutu irraa bareeda jetti gaafiin jiru. Lamu baaf arsuga. Eenyutu irra bareeda. Ayyaan Safwaani. Anaan jaatu eenyu. Safwaan irra bareeda. Ay. Nah hanite? Si kanne. Ay. Kanuma abdii murtee moolaafte. Eega. Eega eega nah hanite. Bareednaa nusi harkadhee. Okay Safwaan mi? Okay eenyutu irra nyaata nyaata. Ajab. Nyaata eenyu irra nyaata. Nyaata wallaahi lachuutu. Eenyu irra nyaata. Nyaata dalaan hedduu nyaatti jaali. Dalaan hedduu nyaatti jaali dhugaadha. Eenyu irra nyaata siin jeenaa beeku dalaan dhiisi. Ati du'a manumaan nyaata. Siin isaan irra nyaata. Akkasuma bareeddiitu. Eenyutu dura hirriibaa qaba. Ana. Wallah anas dura qaba. Anas dura qaba wallah. Amma guyyaa. Ayyaan Torbaan lamaan amma la gaafa achi jirru gaa amma yeroo ammaa dhaabbattee nu gaafa jirtaami. Ammallee anumaa si dura qaba. Amma anaa dura qaba. Duraanis gaafa achi jirru. Okay ayyaantu ture hirriibaa qaba. Eenyutu dura surprise godhe. Isa. Surprise anaa dura godhe akka YouTube'aattu afaan Oromootti dura. Isa. Okay eenyutu umriidhaan caala. Ana. Isa. Ayyaan xiqqoo dimbishe. Eenyutu yeroo hedduu quraana irra qare yookiin irra qaraa. Quraana irra qaroo anaatu irra qaree ammoo yeroo hunda qaqqaroo kana ayyaanii qaqqaraa asii guruppii maarree seentee achi guruppii maarree seentee qaqqaraati. Ammoo ayyaani. Ayyaantu irra qaraa jechuudha. Eenyutu ijoollee yookiin immoo afnaan irra jaalatu. Sanimmaa ana. Jaaladdoon. Ni jaalataa ta'es garuu nani geessa. Ayyaa jaaladha. Antiyyumaan beeka gaatis ta'e maddu. Ana jaanis anaan jaaninis isa jaa. Ay. Afnaan faayoo jettee afnaan. Narra isa jaalatti. Isin lamaan ifuu gaddi dhala. Afnaan narra isa jaalatti garuu. Okay. Eenyutu irra hinaafame isin lamaan keessa? Ana maqaa. Ayyaan. Eenyutu irra dafee haarame? Isa. Naara. Eenyutu barbaree irra jaalate? Ana.
Guyyuu dhiisiin jaa nyaattee gara na dhukkubeetti guyyuu arraboota ulee baadhaan hin dhiisisi. Okay. Eenyutu irra booya yeroo Nisi. Nama ayyaana ragaa. Beekamaa waliin. Okay. Eenyutu irra nama bohaarsa. Ammanis yeroo hedduu. Ana. Ayyaani dhugaadhaan. Ay. Bakka isiin jirtu dhalaan hundi ni gammaddi. Mana hunda tokko taattarti. Afooshaa takka hunda isumaaf hin dhiisa. Okay. Eenyutu irra nama arrabsa. Okay, isin lamaan keessaa. Nulachuu nama narrabsa. Anti yaa nama na arrabsuun beekne ayyaana kan. Narrabsanis. Okay. Eenyutu irra bobbooname yeroo hedduu eenyu boona? Ati si boona? Nulachuu wal qixa boonna wallahi. Wal qixaan ta'uu dhiisi. Garuu ati waan dhiira taate yeroon boonuun qaba ati immoo yeroo hunda boontee gabbaata. Ani yeroon boonuun qaba jechuun giseen nyaata godhu wayii boonee nyaatarra ta'a. Inni anaa nyaata godhus boonee ba'a. Sanadiifuu saphaatti irra boonaa jechuudha. Okay. Eenyutu amantii ofiidhaa irra jabeessa yookiin irra jaalata? Nulachuu wal qixa jaalanna wallahi. Isin lachuu. Eenyutu sabboonummaa irra qaba? Nulachuu dhiyaata. Egaa sabboonummaa lammiidhaaf. Saffaa qofalee baali. Maal hin jaalattu? Eenyu irra jabeessa? Dhugaadhaa atis nama jabeestaa bakka anan geessu haasila. Jechuun kan siyaasa akkasii keessan beeku malee Oromoon takka na bira rakkachuu nayyaman. Dhuga hara sanitti dhugaasiiti. Okay. Eenyutu maatii yookiin immoo faamilii irra jaalatu yookiin irra jabeessa? Faamilii keenyaa fi haasiitillee wallahi qaceelloo jabeesti. Faamilii lamaanuu ayyaanillee walirratti. ayyaan qaceelloo lachuu jabeessiti nani caalti gama kanaan. An kanneef ta'e. Gama kanaan caalti. Okay. Eenyutu mana keessa hojii hojjetu? Allah, ana qaaddi. Isi, wayii Ameerikaa jirra haa kan inni irra hojjedhu. Ana gaafti. Okay. Eenyutu waadaa hin guunne yeroo hedduu waadaa seenee fi waadaa hin guunne? Waadatti hin safaatu takka waan waada seenanii beektisiinu. Waadaa seennaan akkaan hin diin. Ano? Waadaa. Ati takka waadaa sinna hin egaru. Waadaa Isiin na neeyitee jirti. Okay. Eenyutu irra jaalata isin lamaan keessaa? Garagaltee ba? Eenyu irra jaalata? Ana kan. Ana. Anis tijumaan biasa, anis ana irra jaalataan jaa. Ani sanarra jaalataan jaa isiin sanarra jaalateetti. Masaniifoo waluma qixa. Wal jaalannaa jechuudha. Okay. Eenyutu irra garaa laafame akka dhugutti? Ana. Anis garaan hin laafu. Safaallee garaan hin laafa wallahi. Eenyu? Hai. Wallahi. Kam janna duba ayyaamoo safaan? Sirra garaa laafa? Anaa sirra garaa laafa garuu. Isiin dhiira bichaaf garaa laafti bakka. Dhalaadhaaf hin garaa laafa. Andalaaf hin garaa laafa. Dhalaan takka miidhamuu fadhu andalaaf hin garaa laafa. Mirga dubartootaati garaa fi isaaniiti. Yaa isiidha bakka kannineef. Isii turre maaliif akkas taate ajetti isii. Saniifuu Anirraan dabraa bakka waan. Haa jechuun. Akkasimi? Akkasii miti? Miti. Saniifuu akkamaa taatu? Ayyaan hin godha.
إزاي أولسين أنا إيسا ترتيه دفته إيسا ترتيه دفته مين وجهه جدا والله شكيت جدار نمني جو والله لازم تديخنا جو بيغات إيسا ترتيه دفته نينجا أجرو شكون كم شكا لا إنشاء إيسا ترتيه دفته مالي بالايرات نياتا سايب يا بوا سايب ما خيا برنابيري انتو أنا سيقولي موجو يا أيوة أنت قولوا أنا قصدي واقول فانا إيجا إني على نياتي نيات نسيه فانا تيني مجزء سنين أعرف وانا تلفاتي قوتي على نيات شوكو عارف كنتهم ستة جامو كبار كمان itu sakuan tu rai kabar jadi pun nari fi ayan yang itu sing gote betul lah isi nama ni bawa hai negara kecil dia ofte semua kan gizi anak aku tu jualannya tenju yang berbeda ini kayaknya kan hangga amma gone karena perkata kalau jentu dah tahu tu kayaknya akai tibotan akai tigam betani wai rabaratan abdi kamu gadi kayaknya tumur undrati ayani fi sapuan gadi yadas yo kan kawadan te isani di kaga kisa mai jetane sapuan umurati dam sayo kawadan egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya duraan durseetii fi dhumarratti illee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu durallee isiniin joobaadhu aakhirarratti isiniin jaa warri maatii abdii showtaatan hundi keessanuu akkasumatti jajjabeessaa atillee asirra nu afeertee asin nu dhiyeessitee yeroo teetii aarsaa gootee teenyallee waliin aarsaa gootee asin dhiyaachuu keetiif hedduu galatoomii siin jenna wallahi hedduu takka namaan hedduu kabajuu ijoollee Oromoo cicimtu amma kana khaa jirtu kana bifuma jirtuun akka wal jajjabeessinoo isiniin jaa dhiifama naa godhii wallahi carraa arraantana asitti argamu kanaaf guyyaa hedduudha gubne biizii ta'uu keessa gartee nu mijjooyne ture atilleen akkasuma nu obsitee akkanatti nu afuu keetiif hedduu galatoomee hedduu si jaalanne hedduu si kabayna jabaadhu qophiitee itti fufii qophiitee ni hordofna kana daran qophiilee biraallee akka fiddee uummata Oromoo boorsitu abdii guddaan sirraa qaba naaf jabaadhu galatoomeen siin jaa egaa hordoftotaa fi kabajamtoota Abdii Show gaa wallahi nama hedduu dinqisiifadhu nama bohaarsu bakka bashasha nama hokkoflee isnillee itti bohaartanii uloolaan qoflaa gartanii hokkoflee gijeen isniin joo akkana dhaqaati subscribe like share godhaa jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa akkasumatti yuutuubaroota Oromoo hundinuu inshaallah bi'inillah akka bakka guddaa geessan abdii guddaan isinirraa qaba abdiin kutinaaf boodan deebiinaa waan qabattan itti fufaa aayidiyaa mataa keessaniif daddaa hojjedhaa ummata caalaa isin jenna nutilleen akkasumatti inshaallah bi'inillah akka jajjabaannu abdii guddaa qabna sagantaan ilaa ammaan tanaa nufaana turtanii gaafii fi deebii nu goosisaa ture haa galatoomu isinillee nufaana turtanii nu dhaggeeffachuudhaaf galatoomaa isin jenna hanqa qophii biraatii walitti deebinutti nufaana turaa isin jenna gaafii fi deebiin teenya ka isinitti tolte yoo taate like kuma diddab yoo isinitti hin toliin kuma kudhan isin jenna tole haadha manaatiif abbaa manaa hedduu das nama jaa wallahi hedduu namatti tolan agartanii jirtanii so ummata ajaa'ibaati walumaa galatti ummata yuutuuba qabatee deemu jiru yeroo ammaa kan abdii murree saniifuu hundi keessan akka hedduu isaan jaalattan abdiin qabaa anis asumaan hedduu isaan jaaladhaa gaafamti jedhe kee ayyaallaa akka gootu abdiin qabaa subaaduu dhaamsa keejaa so galatooma ulfaadhaa ayyaallaa hedduu isin jaaladhaa abshir bum 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 ciao